ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, hordoftoonni Ortodoksii Tawaahidoo Tuubii hundumti keessan akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii, hunduma keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa walitti fufiinsa koorsii ganama qabamu kutaa sadaffaa waliitiin ni barannaa. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya duukaa ta'ee akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kutaa sadaffaa ganama qabamu yookiin immoo Bamaaledaa Meeyyaas kan jedhu wangeelaa yookiin immoo koorsii walitti fufiinsaa tooftaa ittiin hafuura hamaa injifachuu yookiin immoo mo'achuu dandeenyu abbaa keenya Malaaka Mankiraat barsiisaa Girmaa Wandimootiin kan qophaa'e waliitiin eegallee jirra. Kitaaba kana keessatti qabiyyeen kitaaba kanaa waliigala tooftaa ittiin hafuura diinaa, hafuura hamaa injifachuu dandeenyu, mo'achuu dandeenyu, akkamitti jalaatii ba'uu akka dandeenyu kallattii kan nu agarsiisuu fi soomaa fi sagada kadhannaatti kan nu cimsu ta'uusaa hundumti keessan beekuudhaan Ortodoksii Tawaahidoo Tuubii kan jedhu hundumti keessan sheer, sabiskiraayibii, laayikii gochuudhaan akka nu hordoftan hunduma keessan isin beeksisaa. Guyyaa har'aa kana ganama baduu kan jedhudha. Ganama baduu yookiin immoo ganama qabamu. Ganama baduu, ganama qabamu. Akkuma beekamu namoonni baay'een garaa haadha isaanii keessatti kan qabaman jiru. Erga dhalataniin booda immoo kan qabaman ni jiru. Yeroon booda immoo kan qabamanis ni jiru. Egaa koorsii keenya guyyaa har'aa kana keessatti kutaa sadaffaa kan waliin laallu badii Qaayilii fi irratti mo'ee ture yookiin immoo cubbuu hinaaffaadhaan kaka'umsaatiin Qaayil irratti mo'ee ture kan jedhudha. Innis faayidaan isaa bu'aan isaa dhumaa jooraa nama ta'ee umurii isaa guutuu nama fixeedhaa jedha. Har'as tokko tokkoon keenya maatii keenya keessatti ijoolleewwan keenya badii kanaatiin, cubbuu kanaatiin ganama qabamuudhaan fedhii mataa isaanii qofa, fedhii Waaqayyoo otoo hin ta'in, fedhii warraa otoo hin ta'in, fedhii mataa isaaniif, ilaalcha mataa isaanii qofaatiin deddeebi'uudhaan hafuura hamaa hordofuudhaan karaa isaarra deemaa argamuu jedha. Fedha koo malee wanti biraa hin ta'u. Namoonni baay'een jiru amma. Yeroo tokko tokko wantan jedhe malee, wantan dubbadhe malee homtuu hin ta'uu namoonni jedhan jiru. Warreen akkasii kun jaalatanii miti. Fakkeenyaadhaaf barnoota addunyaa keessatti, dhaabbilee barnoota keessatti kan jiran barattoonni suusii garaa garaatiin qabamuudhaan araada shiishaa, araada caatii, araada dhugaatii, araada sagaagalaa waan garaa garaatiin qabamuudhaan hafuura hamaatiin yommuu isaan dhiphatan ni agarra. Manneen daldalaa keessatti akkuma kanas gochaan kun ni argama. Naannaa mana barumsaatti immoo barumsa olaanaa garaa garaatti naannaa sanatti shiishaa, mana caatii, mana dhugaatii, mana daansii, mana sagaagalaa banuudhaan namoonni baay'een hojii kana hojjetu. Kun ganama qabamuu irraa ka'ee nama irratti wanta mul'atuu fi miidhaa inni fidudha. Ka'umsi isaa dhaloota ammayyummaa hordofuudhaan sadarkaa barnoota gahaa dhabiinsa irraan kan ka'e, hubannoo kitaaba qulqulluu dhabuu irraatiin kan ka'edha rakkoon kun dhufaa kan jiru. Akkuma beekamu wantoota sammuu namaa hadoochan kan akka caatii, kan akka shiishaa, gaanjaa, waan garaa garaa kan jedhamu kana fayyadamuudhaan ganamarraa qabanii cubbuudhaan kufuudhaan wantoota immoo kallattii badiitti nama kakaasan fiilmoota garaa garaa, fiilmoota Hindii, fiilmiiwwan horor jedhaman, saalqunnamtiiwwan garaa garaa kan agarsiisan daa'imummaadhaan kana ilaaluudhaan hubachuudhaan fiilmiiwwan sagaagalaa kana ilaaluudhaan wantoota miira namaa kakaasan ilaaluudhaan kanaan deeggaruudhaan
amala hin taane, amala naamusa kiristaanummaa irraa hin eegamne, nama haturuu irraa bineensa irraa illee amala hin barbaachisne yeroo itti raawwatan baay'ee isaanii ni agarra. Kan nama sodaachisuu fi baay'ee kan nama saalfachiisu fiilmiiwwan sila isiniin jedhe kan ilaaluudhaan dhaloota heera seera isaa eenyummaa isaa dabarsee faranjiif laatee garbummaa seexanaa jalatti kufee jirutu baay'achaa jira. Kanaan booda dhaloonni kun kana arguudhaan, kana barachuudhaan, hafuura kanaatiin wal simuudhaan waan hamaa, waan badaa, yakka hin taane, cubbuu hin taane keessa yeroo itti galamaa jirutu argamaa jira. Baay'oliin isaanii kanaan kufanii jiru, badanii jiru. Sababa barnootaatiin biyyaa ba'anii dhibee hin taaneen, HIVdhaan, dhibeewwan saalquunnamtii hin taaneen kan dhufan baay'olii isaanii jiru. Obboloonni keenya immoo gara biyya Arabaa deeman fiilmota kana ilaaluudhaan, horor fiilmii kan jennu kanas kan jiru, fiilmiiwwan saalquunnamtii badaa ta'an kana ilaaluudhaan, sadarkaa malee yeroo malee kana ilaaluudhaan, chaata kan jennu immoo karaa onlaayinii gochaa saalquunnamtii raawwatamu kana ilaaluudhaan namoonni hafuura akkasii kana ga'ee jirtan, hafuurri akkasii kun hafuura hamaadha. Waaqayyo isinirraa haa fageessu. Wantoonni fiilmii saalquunnamtii ilaaltanii kanaan kufaa jirtan Waaqayyo laphee isiniif haa kennu malee hamaadha. Boqonnaa kana keessatti kan jiran dhaloonni jiran barnootaatiin beekumsa faana wal qabsiisuudhaan qormaata isaan quunnamu gidduudha tokko karaa intarneetii kan dhufudha. Tokkoffaan hojii malee ooluu, sa'aatii 24 onlaayinii taa'u. Araba obboloonni keenya deeman jiru. Sa'aatii 24 dhiira waliin kan haasa'an jiru. Kaayyoo qabu, karoora qabu, maaliif akka biyyaa ba'an dagachuudhaan. Abbaan sangaa haati sa'aa gurgurtee liqeeffattee kan isaan ergite jirtu. Ani hiriyaansii ta'a jettee biyya keessatti horii gurgursiistee abbaa warraashii, hiriyaashii qarshii liqeeffattee kan deemte jirti. Garuu sa'aatii 24 intarneetiirra chaatiidhaan waan badaa hojjechuudhaan qaama walii akka horiitti qullaa wal agarsiisuudhaan viidiyoo kooliin bilbiluu wal ilaaluudhaan gochaa baay'ee saalfan aadaa keenyarraa adda ta'e, aadaa keenyaan gargar kan ta'e agarsiisuudhaan eenyummaa keenya, duudhaa keenyas, aadaa keenyas balleessaa jira. Ija irratti kan bulan, ija irra kan qubatan hafuurota suusii, hafuurota suusii ana xilaa kan jennu kana. Isaan kun intarneetiidhaan jechuunis iccitiiwwan seexanoota iccitii dhokataa qaban, mistiraawii agaaninti jedhamu, iccitii dhokataa kan qaban ija namaarra bulanii hafuuroonni akkasii kun iccitiiwwan dhokataa kan qaban haala waaqeffannoo irraa kan fagaatan, haala ilaalchaaf yaaddoo hubannoo keenya hundumaa kan balleessan saayikoloojii xiinsammuu kan jennu, xiinsammuu namaa kan miidhan, miira namaa gara sagaagalaatti kan geessan, kanaaf kan na fakkaatan ga'ee kanaa qabu jedha. Iccitiin ijarra bulee ayna xilaa kun maal godhaa? Ija namaarra bulee xiinsammuu namaa miidhuudhaan karaa amantaa otoo hin ta'in gara sagaagala akka horiitti, namni akka horiitti akka jiraatu, qullaa isaa fagoorraa taa'ee bilbilaan akka wallaalu, akka wal argu, miira hin taane keessa akka galu, kana bira darbuudhaan wantoota hin barbaachisne qaama isaanii irratti saalquunnamtii kan raawwatan, ofiin of miidhu yookiin immoo ofirratti cubbuu raawwachuu, wantoota barbaachisaa hin taane qaama isaanii irratti cubbuu kan raawwatan ni jiru. Kanaan kan fakkaatuun ga'een ganama qabu as keessatti baay'ee kan mul'atudha. Egaa namoonni karaa intarneetii kana suusii garaagaraatiin qabamuudhaan karaa saayinsii intarneetiidhaan maatii isaanii kan horatan gaa'ila keessatti rakkisuudhaan, dhiphisuudhaan
warreen kaanis immoo karaa amantaa keessaa baasuudhaan akka isaan adoodan, akka isaan of wallaalanii, akka namaatti yaaduu dhiisanii akka horiitti yaadan akka isaan ta'an qaamola miiraa isaanii footoo kaasuudhaan, suura kaasuudhaan, namarratti erguudhaan, walirratti erguudhaan, wallaalsisuudhaan. Kana jechuun inni as jiru yaadni isaa yaada badaa hojii sagaagalaa keessaa akka qabu. Isheen achi jirtu dhiirrillee yoo dhabame ofii ishiitii qaama ishii irratti hojii badaa, hojii sagaagalaa akka raawwattu gochuudhaan gochaa akkasii keessa geenye jirra. Waaqayyo nutti araaramu. Kana kan nu agarsiisu afuroonni hamaan beekumsa baraatiin teknooloojii jennee kan waamnu bu'aa isaan fidanidha. Karaa baay'ee xixiqqaa ta'eetiin, ogummaa baay'ee hin beekamne, ogummaa waaqayyoo irraati adda ta'eetiin kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee beektota addunyaa ittiin jenna. Maqaan isaanii dooktara, saayinsisti, piroofeesara warreen ta'an hojiin isaanii garuu hojii xuraa'ummaa, hojii qoshaashaa kan hojjetan baay'een isaanii jiru. Miidhaa lubbuu geessisuudhaan sadarkaa irratti kan argaman ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Seera waaqayyoo irraa ba'uun keessumaa intarneetiidhaan warreen gadhiifaman afuroonni hamaan ergaan isaanii namarratti miidhaa isaan qaqqabsiisan ammana jedhamee tilmaamamuun hin danda'amu. Haala uffannaa garaagaraa, haala dubbii garaagaraa, gochaawwan garaagaraa, dubbiiwwan garaagaraa namoota waan hin taaneef kakaasan baay'een isaaniitu jiru. Gabaabumatti intarneetiitiin bu'aan dhufu akkuma beekamu intarneetiitiin barachuun, gaaffii wal gaafachuun, waa'ee wangeelaa barachuun ni danda'ama. Waa baay'ee intarneetii argachuu dandeenya. Waasaappiidhaan, telegiraamiidhaan, sooshaal miidiyaan waa baay'ee hojii afuuraa hojjechuun ni danda'ama. Kana bira darbee immoo badiiwwan baay'ee kuufachuun ni danda'ama. Namoonni baay'ee ittiin badaniiru. Karaa kanaatiin kan itti fayyadamne miidhaaf otoo hin ta'in faayidaaf kan itti fayyadamaa jirru baay'ee gaariidha. Kawaala garaagaraa, gadaamiiwwan garaagaraa gaabbii galuudhaaf, barumsa barachuudhaaf, eenyummaa keenya baruudhaaf, kiristaanummaa keenya madaaluudhaaf barnoota kana barachaa kan jiru karaa ammayyummaan bara isaatiin labsanii warra fudhataniif gaarii qaba. Bara isaa dagachuudhaan ammayyummaan warra labsaniif, warra leellisaniif immoo badii guddaa ta'a jechaadha. Kanaatiif egaa rakkoowwan akkasii kun miidhaa afuroonni hamaan namoota irratti qaqqabsiisan keessaa isa tokko yookiin immoo gahee cimaa isa qabudha. Naannaa jiru irratti, naannoo dhalannetti, ganda keenya keessatti ijoolleen maatii isaanii dabalatee dhiphinaatiin, jeequmsaatiin, nahiinsa lapheetiin, hirriba dhabuudhaan, boquu buusuudhaan, of dhiphisuudhaan, osoo hin beekin dhiphachuudhaan, aaruudhaan, nama waa hin dabarsine yookiin immoo obsa hin qabaanne ta'uudhaan, gara jabeessa ta'uudhaan, abbaa fi haadha warraa gargar baasuudhaan, walitti naquudhaan, iyyisiisuudhaan, halkan osoo hin beekin balbala bananii ba'uudhaan, qarshii borsaadhaa baasanii gatuudhaan, dhokachuudhaan, halkan immoo dammaquudhaan, du'a barbaaduu fi karaa faallaa ta'e immoo aaruudhaan hafuurichi fi namoonni bakka isaan jiran isa kanadhaa jedha. Warreen rakkoo akkasii qaban qarshii kaanii eessa kaan kan dhaban, kennanii kaanii kennuu isaanii kan dagatan, halkan hirriba keessa kan dammaqan, hirriba keessa kan haasa'an, hirriba keessa kaanii balbala bananii ba'uu, maatiif gidduutti jaalalli dhabamuun, abbaa warraaf haadha warraa gidduutti walii galtee dhabamuun, ijoolleen maatii irratti kaka'uun, jibbiinsi mo'uun rakkoo hafuura qabamuu ganamaa keessaa isa tokkodha jedha. Namoonni akkasii rakkoo baay'ee keessa jiran ni jiru. Ijoolleewwan naannaa akkasii warra jiranitti dhalatanii jedha. Naannaa kanatti ijoolleen dhalatan, naannaa hafuurri akkasii jiru kanatti namoonni dhalatan amaloonni isaanii maalidhaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Irra caalaa wanti kamillee yoo isaanii kenname kan isaan hin gammachiisne, galata kan hin qabne, humti isaanii laatameef kun gaariidha kan hin jenne, naamusaan fudhatanii kan hin nyaanne,
kan hin sooranne, ajaja abbaa isaanii kan hin dhageenye, fedha isaanii malee fedha maatii isaanii kan hin dhageenye. Haalli nyaata isaanii, fedhiin isaanii baay'ee kan wal borcaa ta'e. Yeroo tokko ol ka'a, yeroo tokko immoo gadi bu'a yommuu ta'u, karaa biraa immoo siruma kan hin nyaanne, maqaa isaanii, maatii isaanii kan dagatan, dantaa yookiin immoo eenyummaa isaanii kan hin beekne. Raa ta'uu, of wallaaluu, amaloonni isaan gubbaa irratti argamu kun immoo tole kan hin jenne. Yeroo hundumaa ijoollee amma dhalachaa jiran laalaa. Mee isin maatii keessaniif tole jettuu laata? Namoonni baay'een keessan lakki hin bii, akkas godhi lakki hin ta'u, akkana raawwadhu, mucaa koo akkas ta'e lakki, yaa ilma koo akkas lakki hin ta'u. Sirumallee afaan isaanii keessaa toleen kan hin baane, malee toleen kan hin baane, kan hin ajajamne, warra kaan kan tuffatan, ofii isaanii beekaa godhanii kan laalan, hafuuraa of tuulummaa, amalli isaanii warreen akkasii warra irratti argamu keessa, maatii akkasii keessa kan dhalatanii jedha. Itti aansee fiilmii garaagaraa ilaaluu kan jaalatan, qophaa isaanii hafuura abjuu halkaniitiin saalquunnamtii kan raawwatan, kan barsiisan, kan laalan, namootarraa addatti ba'anii qofummaadhaan bakka isaanii mijatu qofaa ta'anii kan jiraatan. Dhaloota turerra, dhaloota ammarraati garaagartummaa kan agarsiisan. Qaamaa fi haalli yaaduu isaanii adda kan ta'e ni ta'anii dhalatuu jedha. Namoota tokko tokko ilaala amma ijoollee amma dhalachaa jiran. Otoo hin dhalatiin gara haadha keessaa otoo hin ba'iin dubbii isaan dubbatan, yaada isaan dhiyeessan nama guddaadhaa ol, nama beekaadhaa ol kan ta'e ni jiru. Kun gaariidhaaf miti. Hunduu sadarkaatiin guddachaa yoo deeme maali daa'imti kun xiqqoodha miti akkamitti kan dubbatti jenna. Baay'ee dinqisiifanna. Kun gaariif miti, rakkoon jiraa jecha. Itti aanee Qaayeen bu'aan maatii isaa, Qaayeen bu'aa inni maatii isaa keessatti argate gaafa ilaallu namaa kan hin kennine kan isaa kan hin laanne. Dooqna jedhama natti fakkaata. Jecha kanaatiin maatii isaa keessatti hammeenya mataa isaa qofa, dhaloota isaa qofa kan hin yaadne kan ta'e agarsiisee jira. Qaayeen egaa jireenya isaa keessatti rakkoon isaa guddaan hafuura jaalalaa dhabuudhaan, of mul'isuu dhabuudhaan, ogummaadhaaf dabiinsaatiin kan guutame ta'uu isaa beekuun barbaachisaa ta'aa jedha. Bifa kanaatiin kan inni argatu yeroo hundumaa Waaqayyo irraa qulqulluu kan hin taane, kennaa qulqulluu hin taane laachuudhaan bu'aa inni argate kanarraati adda ba'ee gaarii kan hin taane ta'uusaa kan nu hubachiisudha jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana rakkoon biyya keenya namoota baay'ees quunnamaa jiru. Dhaloota akkasiirraa kan dhalatan yaadni isaanii muka qoraattii qaburraati mukni qoraattii hin qabne dhalachuu hin danda'u. Dhaloonni maatii irraa waa arguudhaan, waa hubachuudhaan dhalachaa dhufe gochaa maatii isaanii sana yaaduudhaan, adeemsa maatii isaanii sana hordofuudhaan, gochaa maatii sana hordofuudhaan gara badiinsaatti, gara fayyinaa otoo hin ta'in kan deeman. Inni biraan maatii keessatti amantaa wal borcaan deddeebi'uudhaan, amantaa tokko hin taane yaadaanis, amantaanis, haalaanis kan walii hin galle ni ta'uu jedha maatii tokko keessatti. Yeroo baay'ee amma kan nu rakkisaa jiru kanadha. Maatii tokkorraa dhalatanii, abbaa fi haadha tokkorraa dhalatanii yaadni isaanii, amantaan isaanii, oolmaan isaanii gargar kan ta'e, baay'ee faca'aa fi wal makaa kan ta'e namoota baay'ee argaa kan jirru. Amalli Qaayeen isa kana ture. Namarraa gargar ba'ee qophaa jiraachuu, sassachuu, kabaja dhabuu, dhuguma ni ta'aa shakku keessa ofitti. Amma kana Waaqayyoon hin fudhatu, rakkoo maal qaba kan jedhu yaada akkasii ni qaba. Inni biraan immoo maalla dhibdeedhaan obboleessa irratti kaka'uudhaan rakkoo kanallee kan geessisuu danda'e, obboleessa ajjeesuu kan danda'e yaada maalla dhibdee dhumaarraatiin ka'uudhaan gochaa kana raawwatee jira. Har'as yoon soomuu baadhe, yoon sagaduu baadhe, yoon gara mana amantaa deemuu baadhe, waan gaarii ilaaluu yoon baadhe, waan gaarii yoon hordofuu baadhe, eenyu na gaafata? Rakkoo maalii qaba jechuudhaan dhaloonni si'anaa kun yeroo itti badaa jirudha jechuudha. Egaa rakkoon har'a addunyaan kun argatte Qaayeen irraa walii dhalatan har'as gochaa kana, amala kana kan isaan agarsiisaa jiran, kan isaan hordofaa jiran, adeemsa kana namarraa gargar ba'uudha tokko,
Inni biraan kabaja ofii dhabuudha. Inni biraan dhiiga lolaasuudha. Dhiiga obboleessa isaa obboleetti too hin jedhin dhiiga namaa lolaasutti kan gammadan. Warreen akkasii kun jaalatanii miti. Ija isaaniirra kan buule hafuurri isaan keessa galee waan hamaatti isaan kakaasu waan hamaa isaan raawwachiisu qaamni biraa jiraachuu isaati. Inni biraan itti aanee kan jiru dhaloota qooqa isaa gane. Dhaloota qooqa isaa gane. Qooqa ittiin dubbatu eenyummaa isaa gate kun kan koo miti lakki kan warri Awurooppaa warri adii yookiin immoo warri biyya biraa naaf kennan aadaa isa kan hordofuun qaba malee eenyummaa kootiin qooqa kootiin dubbadhee ittiin jiraachuu hin fedhu. Ammayyummaan koo qooqa koo kan koo gagate kan biraa argachuun mala. Qooqa koo hin beeku. Jechuudhaan kan dubbatan baay'een isaanii bara itti kaan kana keessatti hafuura hamaa kanaatiin qabamuudhaan hojii hafuura hamaa keessatti rakkoon isaan qunnamaa jiruu fi namoonni baay'een isaanii immoo hafuura hamaa waliin jiraachuu isaanii kan hin beekne, kan hin hubanne, kan kanaan qabamanii rakkoo guddaa keessa of galchan baay'ee isaaniitu jiruudha. Kanaaf furmaanni isaa maal ta'uu qaba? Akkamitti beekuu qabna? Deddeebi'uu qabna? Akkamitti immoo injifachuu dandeenya? Kan daabiloos taane dhokataan hojii guddaa nurratti hojjetee gamoo guddaa nurratti ijaaree bu'uurri isaa nu keessa galee nu jeeqaa jiru kan waaqayyoo ta'uudhaaf immoo maal gochuu qabna? Akkamitti hojjechuu qabna? Kan jedhuudhaaf immoo kitaaba kana baruun hubachuun barbaachisaadha. Yeroo darbe akkuma isinitti himne kitaabni qophaa'ee jiru kun afaan Oromiffaatiin kan qophaa'e miti afaan Amaariffaatiin fedha waaqayyoo ta'ee waaqayyoo yoo nu gargaare. Gargaarsa waaqayyoo ta'e kitaabni kun qophaa'ee harka keessan gahe maatii keessaniifis biyya keessaniifis firoota keessaniifis bu'aa guddaa buusuu dandeessu. Tooftaa kana tooftaa daabiloos ilma namaa irratti raawwachaa jiru shira inni ilma namaa irratti xaxee ilmi namaa ittiin dhiphachaa jiru kana yoo beekne malee mo'achuus injifachuus hin dandeenyu. Isa faana dhalannee isa faana awwaalamna. Isa faana dhalannee isa faana akka hin awwaalamneedhaaf mootummaa waaqayyoodhaaf mucummaa mootummaa waaqayyoo akka nun dhabsiisneedhaaf har'a ogummaatiin hojjechuun ogummaatiin deddeebi'uun barbaachisaadha. Torbee dhuftu kutaa arfaffaa dhimmuma kanaa wal qabatee dhaloota qooqa isaa gane eenyummaa isaa dagate kan jedhu itti aansinee waliitiin barannaa kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu waan hamaarraa isin haa eegu.